yeroo dheeraa jiraachuu isaa caalaatti qaamaanis itti keessa jiraatanii yeroo dheeraadhaaf kan keessa turan miseensonni hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo amma caalaatti haasaa bal'aa fi waan ayyaana amajjii kana wallu beeksisu ayyaana kana yookaan tole abbootiin keenya obboleewwan keenya haawwan keenya akkasumattis miseensonni adda bilisummaa Oromoo ayyaana guddaa ulfaataa wareegama gootawwan jagnootaa fi gamnoota Oromootiin as ga'e kana waamicha isaa kabajanii asirratti argamuu keessaniif maqaa dhaaba keenya adda bilisummaa Oromootii fi maqaa koree gidduu adda bilisummaa Oromootiin isin galateeffadhaa bakka gammaddanii isiniin jedha. Tole ayyaana namni waan sababa garagaraatiif ayyaaneeffata. Tokko ayyaana gammachuu guyyaa gammachuufiitti mul'isan fakkeenyaaf guyyaa bilisummaa ofii namni kabajatti. Kan biraa guyyaa gaddaa guyyaa cabanii alagaa jalatti kufanii salphatan guyyaa garbummaa gabaabatti isiniif ibsa. Gaarii warri seenaa wallaansoo Oromoo barattan hamma tokko haala wallaansoo Oromoo keessattuu qabsoon hidhannoo qabsoon qawweetti jalqabame ni beektu natti fakkaata. Haa ta'u garuu kan beektaniif yaadachiisa, kan immoo hin beekneefis barumsa akka ta'u jalqabarraa kaasee waan gabaabaan dubbachuu barbaada. Qabsoon qawwee adda bilisummaa Oromootiin hoogganamu erga calqabee arra waggaa 14 finnee 15ffaa seenuu keenya natti fakkaata. Qabsoon qawwee kun walitti fufee otoo addan citiin waggaa 15 kana kan ga'e bara 1976 baa Oromiyaa yookaan Harargee laga Gobeellee ganda Qarsoo naannoo jedhamutti jalqabe jechuu ni dandeenya nama yartuudhaan. Kunis bara 1976 gara dhumaati. Utuu kanaan jiramu gargaarsa alaa tokko malee deeggarsa mootummaa alaa tokko malee ummata Oromoo bal'aa abdachuudhaan wallaansoon nama yartuutiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti nama hedduu horachuu danda'eera. Ammas abdiin isaa ofirratti hirkannoo yookaan ofiin of danda'uu kan jedhu ummata bal'aa Oromoo keessa akka qurxummiitti ummanni keenya galaana ta'e keessa jiraachuudhaan ture. Wallaansoon kun jalqabamee otoo inni hin jabaatin humni alagaa bara 1977 weerarri Somaalee baha biyya keenyaatti jalqabuu ni yaadatta. Weerarri jalqabe kunis wallaansoon kun gaaddisa jala yookaan haguuggii jala akka turu taasise. Mootummaan Itoophiyaa sargoo gabbii Somaaleetii jedha. Biyya keenya hawaashii garkutachuufi jedha. Dhuguma sargoo gabbiin ni jirti. Nuti garuu qabsaa'ota Oromoo kan bilisummaa Oromiyaaf falmu turre. Kana keessa osoo jirru Somaaleenis warra kana Mangistuu Hayilamaariyaamtu leenjisee daggalatti baasee nu dura dhaabuuf maqaa Oromootiin kan jedhu Islaama balleessuufi kan jedhu Oromootatti odeessaa turan. Gartuun lachuuyyuu dhaaba xobbee qabsoo hidhannoo xobbee gargaarsa tokkollee hin qabne kana dhabamsiisuuf halkanii guyyaa duula nutti banan jechuudha. Yoo halkan mootummaa Dargii lolle guyyaa Somaalee lollaa, yoo guyyaa Somaalee lolle halkan mootummaa Itoophiyaa lollaa, yerootti guyyaa tokko keessatti lamaanuu lollees ni qabna jechuudha. Kuni bara 1977 keessa Konyaa kanneen keessatti wallaansoo guddaatu ture. Ummanni Oromooyyuu quban qabu ture jechuudha. Amaari sargoodha jedha. Sargoon immoo waraana Dargiiti jetti. Ummanni keenyaa ugaa guddaa godhee nutti hin dirmanne. 8 gara jalqabaatti guutummaan Harargee baadiyyaan isaa jechuudha. Magaalonni gariinis harka adda bilisummaa Oromoo jala galan. Somaalees cabsinee ofirraa deebisuu dandeenye.
waraana mootummaa Itoophiyaa salphifnee magaalota baddaa jiran qofatti akka isaan deebi'an taasisuu dandeenye, nafxanyoota baadiyyaa Harargee keessaas qulleeffachuu dandeenye jechuudha. Haalli kun akka kanaan osoo jiruu gammachuu guddaadha ture. Harargeen guutummaa isaatti sirbaa fi ililbee bilisummaa malee kana booda wanni nu hafe hin jiru kan jedhu irra geenye otoo jirru rakkinni gara biraan dhalata. rakkinni dhalate kun mootummaan Itoophiyaas በምስራቅ የተገኘ ድል በሰሜንም ይደገማል yeroo jedhu sana humna guddaa qabu Somaalotatti duulchise sana akka jiruun nurratti bobbaase jechuudha waraana bilisummaa Oromoo dhabamsiisuudhaaf. Kana keessatti immoo yeroo mootummaan weerara guddaa kana nutti banu keessaanis dhibdee guddaa keessa ture. Kunis maaltu ture? yaada dabaa yaada dogoggorsaa irree ummata Oromoo diigu kan bilisummaa ummata Oromoos boodatti hambisu yaada gurguddaa lamaatu ture. Yaadi kun tokko islaama warri diidaa dhufan Oromoonni Shawaa, Wallaggaa iddoo garaagaraatii dhufanii wal'aansoo kanatti warri dandeettii qaban, beekumsa qaban, qabsoo kana utuban warri akka Baaroo Tumsaafaa, warri akka Badhoo Dachaasaafaa, warri akka Magarsaa Bariifaa yeroo wal'aansoo kanatti qabsoo kana qajeelchuuf wal'aansoo kanatti dabalaman warra kiristaanaatu bilisum qabsoo nurraa fudhachuudhaa dhufe kan jedhuun hinaaffaadhaan jaarraan faan olola kaasu. Karaa kaanii warra misiyoonii warra Jarmaniitiitu nutti dhufe, karaa kaanii warra Pheenxeetu nutti dhufe kan jedhuun Harargeen Islaama waan jedhu mataa keessaa waan qabaniif irree Oromoo bittinneessuu irratti bobba'an. Haala kanaan hogganoota keenya keessaa warri akka Baaroo Tumsaa, warri akka Badhoo Dachaasaa wareegaman. Haalli kun nu keessatti dhibdee guddaa uume. Namoonni hedduunis hamilee caban, abdii kutatan, diinatti galuu calqaban jechuu. Kaan ganee gara biyya alaatti, kaan mootummaa Itoophiyaatti harka kennate, kaan immoo ganda isaatti galuu calqabe. Aduun bilisummaa xiqqoo ishii qayyoonni ishii mul'ate gara dimimmisuutti deebite jechuudha. Gadda guddaatu ture Oromoon qabsaa'onni irratti hafanis fallisaa maali kan jedhu namni wal shakkuun gargar qoodamuun nu haala kana keessa jiru. Mootummaan Itoophiyaa immoo duula guddaa Arsii, Baale, Harargee irraa osoo nafin walga'iin laga Waabeeti kan jedhu duula guddaa humna 20,000 ol ta'u nutti bobbaasan. Yeroo kana keessatti humni keenya bakka jiru Awraajjaa Abroo, Awraajjaa Gaara Mul'ata bakka walitti dhufa isaanii horataadhii bakka jedhamtu dirree Qaaleetti ayyaana waraana bilisummaa Oromoo jedhame warri qabsoo kanatti qichee hafe kan itti wal arge ture jechuudha. Ayyaanni kunis ayyaana dukkanarraa gara ifaatti, ayyaana xiqqeenyarraa gara kabajaa fi guddinaatti, ayyaana milkii fi injifannootti akka tarkaanfatu gammachuu guddaa waraanni keenya ayyaaneeffatee ayyaana kanarrattis jaalle Gadaa Gammadaa har'a qabsoo kanarratti kan wareegaman miseensa ajaja siyaasaaf waraana olaanaa adda bilisummaa Oromoo kan ture akkasumas gaafatamaa damee poolitikaa kan ta'e ayyaanni kun bara baraan ayyaana waraana bilisummaa Oromoo ta'e akka ayyaaneeffamu ayyaana sanarratti murtii kana nu dabarsan jechuudha. Ayyaanni kun egaa yeroo itti waan hedduutti yaadannu warri qabsoo keessa turre haala yeroo sana argine ayyaana bara baraan osoo dandame guyyaa guyyaan ayyaaneffatamu. Ayyaanni kun bara baraan qabsaa'ota Oromoo biratti akka kan Itoophiyaatti jechuu kiyyaa miti. Akka nuti lakkoofnu akka addunyaan itti lakkaa'utti akka kaalandarii Awurooppaatti jechuudha. Yeroo sanaa kaasee ayyaanni ammajjii waraana bilisummaa Oromoo biratti yaadannoo guddaadhaan yeroo garagaraatti bifa garagaraatiin kabajamaa as ga'e jechuudha. Ayyaana kanaas yeroo garii carraa argannee ummata bal'aa Oromoo lafa bilisoome keessatti qabsaa'oti keenyaa fi ummanni keenyaas irraa hirmaatanii yeroon gammachuu guddaa itti ayyaaneffannes ni jira. Yeroo immoo haallis nuu kennachuu didee kaampii diinaa weeraruudhaan, diina cabsuudhaan,
hidhannoo diinarraa guuttachuudhaaf yeroo itti lolaan ayyaaneffannus baay'ee ture jechuudha. Bifa kana qofa hin turre akkaataan ayyaana ammajjiitti ayyaaneffachaa turre isin jechuudhumaaf hin kaase. Egaa ammajjiin hambaa yeroo sana qabsootti ciccitee hafteen calqabame har'a ilmaan Oromoo kumaatamaan lakkaa'aman qaqqabee isin faa arginee har'a ayyaana kana ilmaan Oromoo kutaalee Oromiyaa garaagaraa irraa dhufanii fi naannoo kana jiranis wal arginee ayyaaneffachuu danda'uun keenya anaaf akka bilisummaa Oromiyaatti fudhadha. Namni haala yeroo sana arge sana hundarraa dandamatee qabsoon kun bakka kana jedhe jedhee kan yaade baay'ee nama yartuudha. Har'a jaallawwan sun hedduun isaaniis hin jiran hoogganaa kaasee hamma gajjallaatti qabsoon wareegama isaan gaafattee lubbuu isaanii dabarsanii uummata Oromootiif kennanii nu warra hafe immoo kanaan nu ga'anii jechuudha. Kanaafiin bilisummaadha jedha haasaa kiyya osoon hin xumurre daqiiqaa tokkoof jaallawwan asiin nu ga'an kanarraa hafanii wareegama barbaachisu hundumaa kaffalanii nuun ayyaana kanaan nu ga'an haa yaadannuun isiniin jedhu. Nigaa kana booda maaltu ta'ee jennee egaa waan tokko tokko ilaaluun gaarii ta'a. Dhuguma ayyaanni ammajjii kun ayyaana milkii, ayyaana injifannoo, ayyaana kabajaa fi ulfinaa ta'e isaan boodatti. Kunis qawwee keenya yaa'ee diinatti galees ta'e ilmaan Oromoo hedduun dogoggoranii abdii kutatanii yeroo sana faca'anis ta'e yeroo gabaabaa keessatti isaan hundaa walitti irra caalaa isaanii walitti deebisuun qawwee keenyaas deeffannee lafa amma jenne kana keessa lafa dur 2,000 garuu qawwee hin qabnu, rasaasa hin qabnu, addunyaan nun gargaarre jennee garbummaa jala dhiitamaa hafnamoo isa qabnuun lolla. Eeboos mancaa keenyaas qawwee isa qabnus dhagaadhaanis diina keenya loluun dirqii fala hin qabu garbummaa jalatti hafuurra. Haalli kun wanti hundinuu yeroo tokko guutamee namaan argamu alagaan ka'i loli ka'i bilisoomi taankii sii kennina qawwee sii kennina jedhee nama kaasu yoomiyyuu hin jiru. Yoo dantaa isaatiif ta'e yoo si ergachuuf ta'e yoo naaf du'iif ta'e malee nummoo akka jennutti ummanni Oromoo takkaa qawwees hin dhabne rasaasaas hin dhabne taankiin madfiin BM'n xayyaarri harka Oromoo jiraa jenna. Garuu maaltu irratti jaarmaya kan Oromoo irraa irratti jaarmaya tokkummaadha malee meeshaa hin dhabne kan diinaaf baatee jiru Itoophiyaa nu jennu keessattis 880 Oromoodha. Biyya Somaalees yoo dhattan yoo 880 illee ta'uu baate 130 mootummaa Somaalee fidhatee kan humna ittisa biyya isaa ta'ee jiraatu Oromoodha. Kanaaf Oromoon qawwee hin dhabne, Oromoon meeshaa hin dhabne, jaarmaya dhabee jaaramuun murteessaadha jenna. Yoo hin jaaramin humna ta'uun hin danda'amu. Egaa gaaffiilee ummanni keenya dhidhiyeessu akkasii kanarraa ka'uun hoogganni keenya dura ta'aan dhaaba keenya Jaalle Magarsaa Barii miseensonni koree gidduuf miseensonni waajjira siyaasaa nama 10 ol ta'an dhibdee kana furuuf qabsoo bilisummaa Oromoof daandii saaquuf lubbuu isaanii wareegamaaf kennanii baruma kana keessa bara 1980 gara walakkaatti natti fakkaata biyya Somaaleetti daandii qabsoo kanaa saaquuf bobba'an. Jaallawwan kunis utuu nutti hin deebiin akka bobba'anii nafan karatti qabamanii qalaman. Gaafa nu biraa deemanis qabsoodha ni wareegamna. Ba'aa keenya baachuuf qophaa'aa jiran irratti gatanii deeman. Egaa qabsoo biraarraa adda kan isiniin jedhu sababa lama qaba. Tokkoffaa qabsoon marfama kana keessatti deeggarsa alaa malee rasaasa tokko otoo alaa hin galfatin ofirratti hirkannoon hamma yoonaa waggaa 15 marfama keessatti itti fufe hin jiru qabsoo bilisummaa Oromoo yoo ta'e malee. Lammaffaa immoo qabsoon uummata biraa
qabsoon ummata biraa hooggana yoo wareegama kaffalee sadarkaa miseensotaatti malee guutummatti hooggana dhabee hin beeku. Qabsoon Oromoo garuu miseensaa kaasee hamma hooggana dhaaba kanaatti wareegama hedduu kaffale. Jaallaniin amma isiniin jedhu kun warra akka Baaroofaa, warra akka Badhoo Dachaasaafa, warri akka Magarsaa Bariifaa, warri akka Gadaa Gammadaafaa maqaa isinii dha'e kun warra qabsoo kana ijaareef utube hoogganoota qabsoo kanaati. Har'a jaallan kun hundi isaaniiyyuu hin jiran qabsoo Oromooti isaan nyaati. Qabsoo kana qofa miti karaa biraanis bahaaf dhiya lafa fageenya hammana ga'u addaan jiraanne kan wal qunnamtiin walitti deemuun wal arguun sababa diinaatiif hin danda'amne bakka kana lamaanuyyuu jiraanne yaada tokkoon ilaalcha tokkoon akka qaama tokkootti hamma yoonaa sochoonee asii waliin ga'uun keenya abdii guddaa bilisummaan Oromoos akka harka keenya jiru kan nuuf mirkaneesse. Oromoon tokko ta'uu, dhibdeen Oromoos tokko ta'uu, yaadi Oromoos tokko ta'uu kun kan nuuf mirkaneesse jechuudha. Nuti har'a abdiin qabsaa'ota Oromoo taankii BM adagaan ittiin dhaadatu otoo hin taane ummata Oromoo bal'aadha. Har'aas taankiin keenya rajmaatiin keenya ummata Oromoo bal'aadha. Ummanni Oromoo ijaaramee gurmaawee dhaaba tokko jalatti qixaa'ee qindaa'ee jennaan taankii BM sana hundumaayyuu ni caala. Tokkummaan hin jiru taanaan hin jaaramne taanaan taankiis BMs misaa'ilis yoo qabaanne gatii hin qabu. Kuni mootummaan dargii fakkeenya guddaa nuu ta'uu danda'a. Gara meeshaatiin Afrikaa bahaa keessatti hiriyaa hin qabu. Garuu waan deeggarsa uummataa hin qabneef keessi isaa nyaatamee waan bututameef taankii isaa osootti iyyuu dhukaasin hallayyagatee kaan abiddatti naqee diigamee barbadaa'e jechuudha. Kanaafuu abdii keenya taankii BM irra kaa'uun nurra hin jiru. Abdiin keenya ummata bal'aa Oromooti wal abdanna murannoo qabaannaan garaa guutuudhaan kaanaan bilisummaan kadhaatti akka hin argamne hubannee gurmuu tokkoon kaanaan bilisummaan Oromoo harka alagaa hin jiru harka ummata Oromooti jira. Hedduun keenya nagaa barbaanna waa'ee nagaa dubbanna. Nagani dhuguma gaarii kan ilmi namaa hundi barbaadu. Nagaa garbummaa garuu hin barbaanne. Warri teenya akkasumatti hawwinu girrigirriidhumaan mirqaana horii gadi horiinee bilisummaan waan dhufte nutti fakkaatu soba. Bilisummaan fagoo wareegama hedduu nu gaafate. Wareegama lubbuu kan qabeenya kan qaama keenya kan dantaa keenya hunda wareeguu nu gaafatte. Oromoon kanaaf qophii ta'uutu irra jira. Kana waan ta'eef karaan qabsoo ammaas dheeraadha. Jabaachuu qabna. Bakka dhaqnutti ilmaan Oromoo tokko haa taanu. Kallacha keenya adda bilisummaa Oromoo haa jabeeffannuu isa duukaa haa hiriirru. Bilisummaa Oromiyaas kan fiduu danda'u bilisummaanis kan nu ga'uu danda'u yoo dhaaba kana jabeessine duwwaadha. Kanaafuu ilmaan Oromoo marti kana hubatee gurmuudhaan bilisummaa Oromootiif haa warraaqnu.
jarra nagaa. Gogo. Ya. What? Very rangga mujurat. Yes. Nagtiisa naannoo kana nam tokko akka ni jaallattan. تداؤون إذكرا ورميا إذا مجهول فتبمتا يا أنبات تداؤون إذكرا ورميا إذا مجهول kallattii fuulaa fuula qawwee qofaan itti deemuu otoo hin taane bakka ta'e harkaanis yookaan immoo saanjaanis diina jijjiiranii keessa darbuuf jajjabee warri leenjifaman ammoo amma agarsiisu hamileen fudhadhaa.
yeroo kana keessatti harka duwwaadhaan qawwee boojii akka danda'anitti warra leenjifamanidha isaan kunneen. Dinni isaanii wal mormuuf dhufe bakka rukutamillee otoo hin beekin kufee achumatti jajjaba. Gartuun kun waraana bilisummaa Oromoof uummata Oromoo fi hamma dhumaatti wabiif gaachana ta'uu isaanii warra mirkaneessanidha. Kanumaan raawwata jettaniin gaddidha. Agarsiisi kana qofa miti. Gosa gosaan itti fufa agarsiisi isaanii. Amma gosa tokko isinitti agarsiisaniif hamma dhumaatti wajjin jiraadha. Wanti isaan isinitti agarsiisan itti fufa ammas. Baay'een uummata keenyaa waan waraana bilisummaa Oromoo keessaa gartuu jajjabee qubani qaba. Gartuun jajjabee isaan jiran sun warra gurguddaa. Baay'een uummata keenyaa waan waraana bilisummaa Oromoo keessaa gartuu jajjabee qubani qaba. Gartuun jajjabee isaan jiran sun warra gurguddaa fufurdaa otoo hin taane qaqalloodhuma isin agartan kana warra yeroo dheeraadhaaf bosona keessatti baratanii har'a immoo lukkaanii isin bira ga'an jechuudha. Isaan kana immoo kan waraana bilisummaa Oromoo warra akka tokkotti tuffatan haa ta'u malee waan isaan irratti agarsiisan hubadhaa. ምንድን ነው አንተ? ለምን ትወዛለህ? ያው ነው ረጋ ማለት ኮቲ ለፋይን አርገቴ ዝም በል ኮቲ ማለት አላህ ነው አይደለም አንተ ላኪ ተላይ ዳን ዝም በል ማለት ተላይ ዳን ያ ያ ዋ ዋ ዋ ዋ Kabuse arbaan isaanii walirratti ciibse. Inni agartan kun illee loltuu naftanyaati ammas tuffii irraa qaba saba keenyarraa yookaan uummata keenyarraa. እናቱን ዛሬ ካገኘው እንግዲህ መጅራት እንዴ ባገኘው ሹክ ይደረጋለሁ ይምጣ ብቻ እናቱ ይምጣ እናቱ ይምጣ ዋርዲያ loltuu naftanyaati. ዛሬ እንግዲህ እንደማትረማምሰው ይታየኛል መቼ ይምጣ Gartuun jajjabee bakka isaan baanii hin beekani gidduu keessanillee ba'uu ni malu of biratti eegaa. ምን አባክ ነው የምትለው? ይደነጋ ምን አባክ ነው የምትለው? ይደነጋ ጅነን ሲንጀር ነገዙ ምን አባክ ነው? በአማርኛ እናት ነኝ። በአማርኛ ነው እንዴ? በአማርኛ እናት ነኝ ነው። ና በአማርኛ እናት ነኝ ነው። ጃፒን ጭቆ ነው በቁርቁራ ደፋ አርፋዛ ኩራ ዴዴ አንተ ይሄን አንተ ለቃ አንተ ሹል
Warrichi dargii kuni kan uummata Oromoo irratti roorrisuu bare. Machaa'ee kan rakkee yeroo hunda funaannatu akkuma uummata isaanii itti deemaa jira. Maaloo keessa duraan fudhati maaloo. Saamaa jira. Kun waardiyyaa dargiiti kan taane inni kun immoo uummata fakkaatee. Afaan isaaniitiin walii galu garuu namni gara biraa isaanii isaanii gabaa hin danda'u. Wanti isaa jira kun naagannoo natti fakkaata. Oromiyaan dhiiga ilmaan isheetiin ni bilisoomti jedhu dhiiga ilmaan ishee isaati. Nagaati dhiyeessuu isaaniiti. Abdii fi wabii gaachana Oromoo waan ta'aniif amma dhumaatti waraana bilisummaa Oromoof uummata wajjin jiraachuuf waadaa seenu. Rasanya jala ulungnya nama bau dah. Itu tiga dia. Rasanya jala ulungnya bau. Itu benar tak punya sun dendam. Kenapa ini asmat rasa sudah nurut.
Otoo diinni itti dhukaasuu akkasitti jala waraananiidha jechuudha. Israel. Babon talak, binen galute ma babon talak, kutume wajingala den talak, kutuna rana pili wajingala, sidaman sodatini nangka kalak, birensan sodatini nangka kalak, biya bakiya ati kiragala. Akan bakka bu'aa kutaa Walloo irraa bakka bu'aa waldaa dubartoota Oromoo Oromiyaa irraa bakka bu'aa waldaa barattoota Oromoo irraa yookaan bakka bu'aa waldaa barattoota yuunivarsiitii Faarraa bakka bu'aa manguddoota magaalaa amantii fi naannoo amantii bakka bu'aa mana maree islaamotaa bakka bu'aa mana maree islaamota Oromoo Finfinnee irraa bakka bu'anii kan dhufan yoo jiraatan akka bakka kana irratti nu argamtan isin jedhanii nu affeeran ammaaf akka jalqabaatti bakka bu'aa kutaa Walloo irraa Oromoota Walloo bakka bu'anii kan dhufan amma haasaa isaanii itti fufu hamileedhaan simadhaa. ስለ ወሎ ጉዳይ አማርኛ ንግግር የተፈቀደለት ስለሆነ ሁላችሁንም በቅድሚያ ይህን ስለፈቀዳችሁልኝ አንደኛ ደግሞ እስከ 6 ወር ነው የተሰጠን። ከ6 ወር በኋላ አማርኛ የሚባለውን ከናንተ የበለጠ የመረረን ያንገፈገፈን ሰውነታችን ሳንወድ የተቀበልነው መሮን አንገፍግፎን ለመጥፋት ለ6 ወር ቃል ተሰጥቶን በማህበር ሁላችንም ተስማምተን በዛ አይነት ቃል ገብተናል። እስከዛ ድረስ የዛሬው አይምረራችሁና በዚሁ ንግግሬን እጀምራለሁ። በቅድሚያ ለበዓሉ አዘጋጅ ያላችሁ የተለፋችሁት ሁላ ወንድም ሆነ ሴትም በተለይ ለማዕከላዊ ኮሚቴው ዝል አሉት ለኦኔግ ማለት ነው ለለፉት በተጨማሪም ለጀግኖች እንዲሁም ለእንግዶች በአጠቃላይ እዚህ ለተሰበሰባችሁት ሁላ በቅድሚያ የተከበረ ሰላምታዬን አቀርባለሁ እና በተለይ አለቀውም ብላችሁ በዘመናዊ ትምህርት
በዘመናዊ ጽሑፍ ላይ የመጀመሪያው ያሰመራችሁልን ሰዎች ስለሆናችሁ እንደ ኮከብ የምትታዩልን እናንተ ናችሁ ብዬ እላለሁ እኔ ራሴ። ይህ ተሆነ ዘንዳ ከዛም አልፎ ተርፎም ይኸው መቼም በአሁኑ ጊዜ ገፈታውን የመጀመሪያውን ጥስስም ይኸው ኖት እየቀዳችሁ በጀግንነቱ የኦሮሞን የቻርተሩ ጉዳይ እንደሆነ የክልሉ ታወጀ። ክልሉ ታወጀና በኋላ ደግሞ ትንሽ ቆዩና አወጁ። ምን የሚባል አዋጅ ታወጀ? መሳሪያን ያስረክቡ ለመምረጥ እንዲመች ለማስመረጥ አለ። እንደ የክልሉ ሰው መሳሪያን እናንተ ምረጡና አምጡና ራሳችሁ ምረጡ እንባላለን እንጂ እሱ የሚመርጥልን ታለ ዞራ አልሸሹም ማለት ነው። ያው ድሮ አስተዳደር ማለት ነው። አልፈራም ደግሞ ምን አለ? ትንሽ ቆየና ሳበቃ ከሁሉም ነፃ የሆነ ሰው ነው። ኦኔግ ምን ነፃ ነው? ኦኔግ ማለት ኦሮሞ ነው። ኦሮሞ ማለት እኔ ነኝ፣ እናንተ ናችሁ። ኦኔግ ራሱ ምንም አንድ ነገር የሚሆን ያለ ግንባሩን ለምን ኦሮሞ ነፃ አይወጣም ብሎ ድርጅቱን አበጀ እንጂ የትኛውም ፖለቲካ ተጫወተበት። የማንን ዓለም ርዕዮተ ዓለም ነው የያዘው? የማንኛውም ፍልስፍና ነው የያዘው? የፖለቲካ ድርጅቶች ሊባሉ እንዴት ይቻላል? ኦሮሞ ጠቅላላ በአሁኑ ጊዜ የሄድንበት ሀገር ስናየው ኦኤልኤፍ ነው። ደግሞ ኦኤልኤፍ ነው፣ አጥንቶ ኦኤልኤፍ ነው። ታዲያ ከዛ በኋላ ከዚህ ገለልተኛ የሆነ ሰው ይመረጥ የሚባለው ከዚህ ገለልተኛ ትግሬ ነው፣ ከዚህ ገለልተኛ አማራ ነው። አማራ አልመርጥም። ኦሮሞ ለምሳሌ ትግሬም አይመረጥብንም። እኛ ሁነን የምናውቀው የኦሮሞ ሕዝብ እኛን እንጂ ሌላ ሰው ሊመርጥልን አይችልም። አይታፈርም፣ አይፋሩም። ይገርማችኋል። ለጠቅና ገለልተኛ የሆነ ጊዜያዊ ነው ተባለ። ለሰውየውም የተሰጠው 1 ዓመት ተኩል ናት የቀረችው ጊዜያዊ የሚባለው 2 ቢሆን በዚቹ መካከል ደግሞ ጊዜያዊ አበጃለሁ አለ። ጊዜያዊ ወታደራዊ መንግስት ምን እንደሰራን እናውቃለን። ጊዜያዊ የኢህአዴግ መንግስት ልንለው ደግሞ አሁንም ይህን የመሳሰለ ግልጽ ያለ ነገር ተነግሮና ወይት ብሎ ቻርተሩ ታዲያ ወይት ብሎ ቻርተር ይከበር የሚባለው እምኑ ላይ ነው? ክልል ብሎ ማለት የድሮውም አስተዳደር ክፍለ ሀገር የሚባለውን ምንድነው? ድሮ ጠቅላይ አስተዳደር የሚባለውን ደርግ ክፍለ ሀገር እየፈሰሰ ነው። በአንድ ጊዜ ሁላችንም አንዱ ስፍራ ሲጫር ባለን ሁላ በምርኩዝም በእንጨትም በድንጋይም መሳሪያ ነው። ቅድም ነገሩ ተነግሯል። አንድነት አጣን። ሰክረን ስቀን ዘለንፎት አንገት የምናሳይበት አይደለም። የምንበላው እንጀራ ራሱ የወንድሞቻችን የአባቶቻችን የአያቶቻችን አጥንተ ስጋ አልገብተን የበላ ነው መሆን ያለበት። እንነሳ፣ አንድ ሆነን እንነሳ። መሪዎቻችንም ይወቁልን፣ ሞራላችንን አይስበሩ፣ ወደ ኋላ አይጎትቱን፣ ያንሱን። ልጆቻችንም አስተምረናል፣ ትምህርቱ አልጠቀመም፣ ነግደናል፣ ንግዱም አልጠቀመም፣ ሁሉም ተወስዷል። አትርፈናል፣ ትርፋችንም ሂዷል። አርሰናል፣ አርሳችንም ሂዷል። ከዛሬ ጀምሮ አንገፍግፎን እኛ በሰው በባዕዳ እንግዲህ ከዛሬ ጀምረን አንተዳደርም፣ አናድርም። ኦሮሞን ኦሮሞ የሚያውቀው ኦሮሞን ኦሮሞ ይፍታለት። ኦሮሞ ከዛሬ ጀምሮ ኦሮሞ ይዘዘው፣ ኦሮሚያን ኦሮሚያ ይዘዘው። ሀብቱም ንብረቱም ለዙ ስለሆነ በቀጥታ እኛም ለኦሮሚያ መብትና ወይንም ስልጣን እንከራከራለን። بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله أما بعد የተከበራችሁ አባቶች የተከበራችሁ ወንድሞች የአገር ተወላጆች እንዲሁም እንግዶች እንኳን ያባታችሁን የኦሮሞን ዲሞክራሲ አላህ የመለሰላችሁ እያልኩኝ አዲስ አበባ ፊንፊኔ ላይ በተቋቋመው የወሎ ኦሮሞ ማህበር ስምና በራሴም ስም የተሰማኝን ደስታዬን እገልጣለሁ። በመጀመሪያም ወሎየው ተናገር ለብዙ ዘመናት ተከልክለ ነበር የሚል ነው። ከቴዎድሮስ አንሳ የወሎን ጭቆና እስከ ደርግ ድረስ ነበር በፈተና። በቴዎድሮስ ዘመን የተሰራው ግፍ የሚያሳዝን ነበር የሚያንገፈግፍ። ቴዎድሮስ ያለው ዝናውን ሲያወራ የወሎን ኦሮሞዎች የሰራውን ስራ ጊዜ ያገኘውና እስላም ለመግደል ብዙ ጋላ ገደልኩ አለሳ። ያኔ እጁን ኦሮሞ ሲባል ወንድ ሴቱን ሳይቀር ብዙ ተገደለ። አጼ ዮሐንስም ክፈሩ እያለ አልከፍርም ያለውን ስንት ሰው ገደለ። እስላም ያየህ ግደል ነበር የሚለው በመተማ ወስዶ አላህ አስቀረው። የወሎ ኦሮሞ ስንት አሳልፏል፣ ግማሹ ሲባረር ግማሹ ከፍሯል። የወሎ ኦሮሞዎች ጋላ እየተባሉ ለነፍጠኛ ሲባል ከሀገር ተባረሩ። የኦሮሞን መሬት ለነፍጠኛ ሰጥቶ ሚስቶቻቸውን ሙፍቶ አስፈጭቶ ብትፈልጉ ኑሩ ባትፈልጉ ሂዱ ነበር በወሎ ላይ የዮሐንስ ፍርዱ። የሚኒልክማ ከቶም የከፋ ነው፣ በጋብቻ ብሎ ውስጡን የገባ ነው። ጣይቱን አገባና አማች ስለሆነ የማመዱ ዘሮች ሁሉም ካፊር ሆነ። መስተዳደር ማለት ሀገር ጠባቂ ነው፣ ስትጎዳ ማይቶ ለሀገር የሚያዝን ነው። ለምሳሌ እንብል ወሎ ረሃብ ገቶበት የሸዋው መንግስት መቼ አዘነለት? ብሔር መስተዳደር በነበረውማ ባዘነለት ነበር። የሮድራ ነጋቆን የፈደ ኦሮሞን ነጋጃ አለታ በከቧል ወራናባ ቻላለታ አቦቲን አዶሊን ሸመረን ዱርጎን ደርገጎን ወራኖን ኒኬኝ ወረን ዱራዋሙ ማለ ጋሩ ገረዶ ባዱ ያኩማና ሰውት በሬቲ የሱመት ወራን ወር ሎልቱን ኬኛ ዮኪንሞ ሎልቱ ጀቹ ኮራ ወር ወራን ኬኛ አጣም ጅርቱ ነጋዳ በጋ ቢያ bilsoomni xinnoo mul'atu lafisinii bari'uuf jedhe an argeen beekureefuun argas akkasii baga nagaannu eeddan attam jirtu fayyaadhaa nagaadhaan isiniin jedha. Kaleessa dallamsuu guddaa tokkoonan turee dubartoonni salan baaneen har'ammoo kan mudhiin akka tokko bareedu boombii guurrattee durbii yeroo isheen asii yaatu anuma lafanuma ejjedhu nabe owwaara jaano yaskaa'ee buna ol gurrate irra dhaabadheen warqee keenya natti fakkaatee gammachuudhumaan duufan jedha. Maal dubbatus kana. Egaa yaaddoo naqabu tokko jira. Biyya waa'ee biltumaa gurra biran baane kan harki citee miilli citellee karaarra teessee Oromoon nu bitaa jettee nu nannaasiftu tokkottan deebi'ee gala. Ijoollettii tokko lamaan waraanni kun si harkaa fuunee wajjin guddanna jedhan asumatti nafa. Yoo kanaattis immoo gareen iddootti godha malee waan waan akka ittachi taa'u miti natti fakkaata. Garaan nannaateetti deebi'u. Lafa waa hojjetan hin ta'a malee alagaa keessa diinni garanaa manatti qubanu kakkaa waa nutti darbataa qoricha nutti ammaalaa. Keessu hin naqan waa hojjetanii du'u waan guddaadha. Addi bilisummaa Oromoo kunoo qawweenis boombiinis shugguxiinis guutuudha. Ji'a baay'een duukaa deebi'ee yaallatee hidhachiifne.
amma egaa yaalaan asumatti hidhateen galee ishee gugungumtu tokko dura buusanii ofii booddee bu'uun jedha. Yoo ta'uu baates binnee hidhanna malee nooluun jedha. Egaa ani kan hin dhufellee kana dubbachuuf hin dhufne biyya Biilsume keessa dubartiin manaan baatu ijoollee ishee babbareedduu sanyii ishee asirra gangalattee jagna asirra naannoftu kan haala keessa yaadoliin mana teessii yoo isaan du'an immoo firaashii walitti guuranii warra diinaaf keessuu boo'u jechuudha ga'eeni dubartoota naabaa dhufanii nu haa gargaaranii lolaa nuunis Biilsuma nuuna baasan walitti oofanii kiingii ola dabarsan jedhee himuufan dhufe garuu egaa amma kan ta'e oduun nagaa ture Wallaggaa jaartiif jaarsa tureeffa guuraa 80 kan ta'u dargiitu guurratee ittiin nu lolchiisaa ture wattaaddarris kanuma keenya loltuun sunis asuma deebi'aa laga keessa bosona keessaan ol nutti yaa jechuun immoo ergaa tokkoon fudhee dhufe inni afur ta'ee maxxannaa'ee nama jala ga'ees immoo deebi'aan oon eeggamnu hin dallannu garaa qulqulluudhaan kottaanu lolaanu lolinaa nu bira dhaabadhaa malee halagaa jala dhaabattanii mi'a keessan ganda biyyaatti bakkeetti hin saaminaa booddee sirni poolotikaadhaa isin tuqaa jedheetti dubbachuuf hin ture addana keessa hin baay'atuudhaan gara gimbiyan ammaa isaan machiisa jedhan dalga galee gadi nama qabuudhaaf. Biyyattiin biyyan itti dhaladhee gaanatuudhaanis dabeettiidha jechuudha. Dabeessa keessatti kana of keessa akka itti baasan malannaa jechuudha yookiin gimbiittan achi ga'een deebi'e jechuudha waa'uma malachuun nurra jira kunoo maal ijoolleenoo harkaanuu ajjeefna jedhu nama tokkotu nama kudha. Afeerraa keenya karaa keessa geessu. Gatiin ittiin seentan sirba kana ilaaluuf walumaa galatti isin hubachiisuuf ilkaan babareedduu tan kolfitiin quufne harka babal'aa lama kan rukkittaan nuffine kana gatiin isaa seensi qophii kanaa meeta akka shabgoodha kanarra wal taana. Yaaduu qabaattan caalatti hubachuuf aadaa saba keenyaan waliin guddisu silkii bilbiltanii yookaan xalayaadhaan teessoon keenya kana qabadhaa qabsiisan hawwisa abaa gartuu gara biraa lakkoofsa sanduuqaa orgaan liid gitaarii yookaan beezii fi jaaz keenya ilaallattanii daandii badhaasaa dura fuullee hoteela seeqaa yoonuu iyyafattan hamilee gannaqaa abshiirnu argattan teessoon keenya kana mee takka shabboodhaa gaamma nuti sitti seenna. Jechaadhaa hogguu karaa qophii keenya isa jalqabaatti isin tarkaanfachiifnu moggaa lameen diimtuu magariisa uffattee hoodaaf safuu Oromoo of keessatti qabattee akka hin mul'ifneef baay'ee ukkaamamte har'a hanga hin mul'adhu mee maaliif dhokottee dhiiga gootoo waliin kukkulamtee ifte mallattoo sabummaa roga bilisummaa ibsituu qabeenyaa mul'iftuu gootummaa abdii Oromootaa mirkanoo eenyummaa jechaadhaa alaabaa faaruudhaa tokko jalqaba isinii dhiyeessina itti aansinetis gartuun ijoollee qeeransaa asham baga nagaan dhuftanii jecha keessummoota keenya kan kutaa Oromiyaa naannoo adda addaatirraa dhufan simatanii faaruun lameen
daa'imman kaambii qeerramsaatti dhaabni OLF guddisaa jiran karaa isaaniitiin hanga dandeettii isaanii isin gammachiisuuf asitti dhiyaatu. Kanneenis faaruulee garaagaraa sirba adda addaa dhageessisuuf sirba adda addaa fi faaruulee garaagaraa isaan dhageessisuuf qophaa'an kan naamusa sansakkaa eeggadhaati sirba aadaa barbaadan sirnaan nu gaafadhaa isin hin jedhee akkasitti dhiyaatu. Gaarii qophii keenya isa bu'uuraatti yoggaa deebinu ijoolleen kaambii qeerraa hanga dandeettii isaaniitti faaruulee qopheeffatan isin argisiisuuf asitti dhiyaatu. Faaruu inni jalqabaa gabrummaa jibbinee bosona qalseen har'a wal agarree guyyaa gammachuudha. Dhufaniitti isinii guutu ga'an faaruchi guutummaa isaa hin buufanne isin jedha. Hanga isaan dhufanitti akkamitti eedu jedheen gaaffii isaa hamma guddoo. aboo kaleesseen gaddan torban kana sumaan barbaadaa jira samanni keessa asan jira maaf abe situ battan dage gurake mali finara jidde ajekna ko kerran sanera wala gatu lecha sama mana yato gabar sa gudana midatu kamera mala tingaballe kundre sarati dokate ajete kundre sarati dokate ajete lakko sabi lakko de nakene te kanake namni jiru kina lamte moate ajetso date ila mi abbe ما يكتل لقافتا كان أبو فوني سانيا تيقوتيسي كان لفي كوية أبسينا ياتي دينا كونو سانيا باقي نجيسي كان لقافة شديستي ناصر بدورو شوتي شو شمبرالي سانا كافتي سانا رمانيني جوني بياباكو باقيتي شمبرالي سانا كافتي سانا رمانيني ماركي سانا ماركي سانا رمانيني
Isa, kalau mereka mereka merasa, tulis silbera, akak gambar, akak sena kaki kalau mereka segal. Hari abur kita abe, hati kasar itu. Anak kerakutin akan adoptu. Anak kerakutin alagan nenek wa merah kafir akan adoptu. Kalau kau curi teh, nasib itu apa? Gua ini negara, gua lara lara baria negara, gua mau dirasa suara cuma pura, sabar itu negara orang, gua dirasa suara cuma pura, sabar itu negara orang. di abbaa keenya qabsoodhaan ni deebanna Oromiyaa bilisoomtee ni ijaaranna. Shoga sirna gadara, shoga soran ne fanda, shoya kuda je tira kali tire sumar ka joga, stop 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 stop. Ajena je sura, je sura, toda bale tani be. Ajena je sura be, toda bale tani biya tire sura, tira kane tani be. Rajete mirgangaru, naba koti rambare. Rajete mirgangaru abe, naba koti rambare. Bagari ako gaye, omo sura de gare. Hey, 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 hey. Yona male yogre, yero kapsori tani. Nabale yogre yero kapsori tani moradi na zeni barwa katigare gotuma kape garba Afrika ke sati gotuma kape garba Afrika ke sati nara yoga brutele garbe ke dugabe Armen mi ke gale, adna lo to tumam bunde gala
amajji tokko irratti yookaan amajji tokko kabajachuuf naannoo kanatti kan argamtan baga carraa kana argattan jedhee maqaa Usoo Odaa Nabeen nagaa koo onnee irraa holloqetanii deesse. Kana taansee Solomoon
Kaasanii tumurtanii Oromiyaa irratti nu waliin gammadanii. Maal akkasii maal jennu abbaan jiraa jiru maal godhu mee bakka obsinu mee dhufuu laata eeggannu bakki hintanii wakatti turtan eenyutu dawaan eenyu ture bakka dhukaasaa isa diiyee goota Oromoo isa diinatti wakale hamajaajii Oromoo kan isaan jaatti dile waraana Oromoo kanneen mataa dhaabee kan nyaapa Oromoo ajjeesetti sirbe kanneen hidhannoo gurraachaa kan keessa dhoksatanne bilisummaaf qoricha Oromoo irraa caamsuu fi gabrummaa fi boo'icha waraana Oromoo bulee ba'e kufee ka'e ofatee malee dhiphaa duugannee dhiigni isaa galee lubbuun isaa ba'e guca bilisummaa saba isaatiin ta'e. Anaan yoonaatu ofiin duutee baddee unuuni walitti qabde anaan yoonaatu ofiin duutee baddee nuni walitti qabde. Diina daaraa goote ofii yalaga yatullu yalaga nu dhageessuu bosona Oromiyaa dammaqanii haqaanii takkaayyaa dammaqanii haqaanii takkaayyaa. Egaan waliigaan qabsaa'ota keenya nuun deebin warra akka baanee tumsaa maalee lafeen isaanii nuun deebisa ogeessa barbaaddanna lubbuu isaaniitti deebisa. Biraa isaanii barreessina yoo gaaffanne lafeen isaanii nu waraana. Dhaggeeffadhaa barreeffadhaa qabsaa'onni akkas jedha. Ani hin jiru egaa dhaamsa duwwaannaaf saba Oromootti nagaa keenaa hima bilisummaa keessaniif warraasatti jima. Ani hin galuu sila alaabaa Oromoo akka kootti ilaala. Yaa Oromoo kottaa ni mari'anna kadhannee waadaa walii seenna asxaa qabsaa'otaa ol kaafna kutannee laabba Oromoo waraanna Oromiyaa walaba ijaarranna. Kaayyoon isin kaataniif yoo ani ittiin gal anis waadaa gal tasa hin jiraat du'een dana malee anis waadaa gal tasa hin jiraat du'een dana malee. Kaeeti barmaddaa ofii gootii darbee kaeeti barmaddaa ofii gootii darbee kaeeti barmaddaa ofii gootii darbee kaeeti barmaddaa ofii gootii darbee. Obbo Abrahaam Parreessaa waraana bilisummaa Oromoo gammachuudhaan guddisanii simachuu qabdu yeroo ammaa kana waraana keessatti godhanii kabajaa guddaadhaan waan asitti argamaniif obbo Guddataa Ayyalee obbo Malkaamuu Alaazar naannoo kanaa keessummaa kana walitti qindeessanii keessummaa kabajaa ta'anii asitti nuuf argamanii itti namalleessoo kabajaa ragaa bultanii ittiin jenna. Obbo Abbabaa Ata'uu waraana bilisummaa Oromoo gammachuudhaan fudhachuu qabdu. Obbo Bantii Taasisaa Kolonel Geetaachoo Waajjiraa gammachuu isaanii mul'isuuf dhangala'an jira. Hidniidha arraan booda rikkis waraana bilisummaa Oromooti jedha. Gammachuu guddaa waan akkasuma waliin gaa'onna. Obbo Almaa'u Asaffaa obbo Hambisaa Dheeressaa obbo Bulii Nagaasaa Aaddeeshii Gammachuu obbo Tamasgeen Yaadataa Kolonel Taasisaa Qeensaa obbo Waaqayyaa
hirmaachisanii maqaa keessaniin baga nagaa fi fira keessan isaanii jenna.